Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Halimaa Orootuu. Welcome ashama harka fuune hundumti keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii hordoftoota kiyya hundumti keessanuu nageenya keessanaa qaqqabu. Egaa hordoftoota kiyya warroonni yeroo taatanillee welcome baga nagaan gama YouTube channel kiyya dhuftanii maatii naaf ta'an jajjabeessaa. warroonni jalqabarra hanga ammaa nafaana jiraattan like share subscribe galatooma galan keessan dachaa haa ta'u harkaa fayyaa argadhaa bakka yaaddan muraada gayaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufe waa'ee muubeeti. Muubee namni hin beekne hin jiru miidiyaa kanarra. Muubeen miskiina akkuma nama kamiitu osoo dalagatuu miila isaa kadhabeedha. Rakkoorraa rakkoo taatee jirti. Ayyaa jireenya biyya namaa fayyaan manaa bayanii qaama dhir'uu ta'anii hafanii harka namaatitti rabbiin nama hambisini. Ka fayyaa ofiituu dhabee miila ofiituu dhabee miila ofii dhabee har'a innu kasilaa ankabaa kasilaa gargaaranii daddafanii gara biyyaa galchan. Walaakin namni kenna walitti jabaachuun barbaachisu. Yaa Oromooti nama baay'ee gargaartanii ka miila qabuun hin gargaaranii ka miila hin qabne kan ammoo sandara dachaa lama dachaa sadii gargaaramuu qaba. Namni kun nama jedhee waa dalagatuu danda'u miti. Nama qaama godoloo ta'ee jira. Akkuma nama kamuu qaama guutuu manaa bahee har'a qaama godoloo ta'ee sanirrattu amma mana hidhaa seene. Yaa Oromoo na gargaara na galcha osoo jedhu mucaan kun baay'ee garaa nama nyaata. Ka harkaa miila qabuun hin gargaaranii ka harkaa miila ofii dhabe kan ammoo sirritti gargaaramuu qaba. Sheeka Kingi Kamal Abdallah akkuma dura gargaartee mucaa kana fuula ibsitetti rabbi fuula si haa ibsu. Ammallee mucaa kana jabaadhuti akka inni mana hidhaa keessaa bahee yeroo gabaabaa gara biyyaatti galu hundumti kennaa mucaa kana gargaaramee gara biyyaa galuu qaba. Mucaan kun miila qabaatee namni miila qabu mana hidhaa keessatti maal akka ta'u ijoolleen meeqa dhibamtee ijoolleen meeqa nafsee ofii dhabdee mana hidhaa keessatti dararamtee kun du'ee kun dhibamee kun achitti fayyaa dhabee manni hidhaa ni ajaawaa manni hidhaa ni xiraawaa akka malee fooliin dhayaa jedhaa jira. Mucaan kun yeroo gabaabaa keessatti ulamaa'ii beekaa wallaalaa osoo hin jenne Oromoo kutaa gandaa amantii osoo hin jenne hundumti kennaa mucaa kana waan qabnu gargaarree mucaan kun gara biyyaa galuu qaba. Mucaan kun durallee miila isaa dhabee itti dhaga'ama. Lammata ammallee akka nama lammii hin qabne akka nama saba hin qabne har'allee miila ofii akka dhabetti mana hidhaa yoo seene mucaan kun miila ofii dhabe akkuma Ahmad Culullee jedhu mucaan kun miila ofii dhabe nafsee ofiillee akka hin dhabne hundi warri dandeettanii mana hidhaa keessaa farramtanii baastanii gara biyyaa galchuu dandeettan biliis gargaara. Mucaan kun yeroo gabaabaa keessatti biyya galee akkaawuntiin banamee fi akkuma Ahmad Culullee jedhutti mucaan kun gargaaramee gara biyyaa galuu qaba. Mucaan kun haalli inni itti jiru haala yaaddessaadha, haala rakkisaadha. Ofiitti fuu qaama luun isaa irraa muramee jira. Nama olii gadi tattaafatee nama carqii ofii jijjiiratee waa dalagachuu danda'u miti mucaan kun. Isaayyuu gargaarsa namaa isa barbaachisa. Kanarrattuu mana hidhaa seene biyyi namaa waan fedhillee ta'uu namaan na'u nama akkana jiru sana silaa maaltu mana hidhaa keessa ilmi ka hambaa waan namaan na'u rakkattanillee akkuma kalee rakkataa meeqa gargaartan sanitti har'allee mucaan kun alaaf biyya keessaa gargaaramuu qaba. Mucaan kun gargaaramee gara biyyaa galuu qaba. Kalee boo'ee osoo miidiyaarra bahee kadhatu mana yaalaa keessa ta'e osoo kadhatu har'a mana hidhaa seene mucaan kun yeroo gabaabaa keessatti gargaaramee galuu qaba. Hundi kennaa waan qabnu xiqqaa guddaa osoo hin jenne waan qabnu osoo hin tuffanne hundi kennaa gargaaruu qabna mucaa kana. Kingi Kamal Abdallallee mucaa kana akkuma kalee gargaartetti rabbi si haa gargaaru. Ammallee ni fatini mucaa kana akka mana hidhaatii bahu namoonni baasuu dandeettan namoonni farramtanii gara biyyaa galchuu dandeettan hundi keessanuu waan dandeettaniin hirmaattanii mucaa kana yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa galchitanii gammachuu nu agarsiisuu qabdanii. Mucaa kana gammachiistanii gammachuu nu agarsiisuu qabdanii. Warroonni dandeettii mana hidhaatii baastanii gara biyyaa waan isa sirraa ofuma sirreessanii galchuu dandeettan daddaffiitti sirreessuu qabdanii. Warroonni biyya namaa keessa jirtan biyyoota
hunda keessa jirtan mucaa kana waan qabdaniin gargaara. Mucaan kun miskiina baay'ee garaa nama nyaata. Hundi keessanuu gargaaruu qabdanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Waan baay'ee garaa nama nyaatu, waan baay'ee qalbii nama cabsu. Wanni inni jedhu kaleessallee osuma booyu as ga'e samoona kana King Kamal Abdallah bira dhaqee xiqqoo namoonni hedduu bira dhaqee qalbii isaa booharsanii xiqqoo fuula isaa ibsanii waan humna ofii qabaniin gargaaranii gammachiisanii rabbi isaan haa gammachiisu, rabbi fuula isaanii haa ibsu. Ammallee hundumti kennaa namoonni biyya namaa keessa jirru ka biyya keessa jirullee waan qabu mucaa kana walitti guuree fi gargaaruu qaba. Mucaan kun ammallee gargaaramee gara biyyaa galuu qaba. Haala amma akkana jiru kana mana hidhaa keessa taa'uun qabu. Yeroo gabaabaa keessatti rabbiin furmaata sii haa godhu. Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti rabbi sii haa gammachiisu. Mana hidhaa ta'a sakandii takka osoo achiin turre daddafitti waa mara sii laaffisee gara maatii keetii gara biyya keetii akka galtu rabbiin sii haa taasisu. Rabbiin siif haa laaffisu inshaa Allah. Horra waan qabdaniin gargaartanillee rabbi dachaa bakka isinii haa buusu. Kaganaa yaadanillee rabbumatu guutaa waa maraa hundumti kennaa gargaaruu qabna. Waan qabnuun gargaaruu qabna. Du'aayilleen waan qabdanilleen humnalleen gargaaramuu qaba mucaa. Alhamdulillah nuti ka rabbiin fayyaa guutuu qaama guutuu nu kenne alhamdulillah rabbil aalamiin. Maaliif rabbiin wallaaleti miti tokko miila dhoorgatee tokko miila guutuu kennee fi qaama guutuu kennee nu dalagataa jirra alhamdulillah. Innis akkuma kenna kalee osoo dalagataa jiru miila ofii dhabee gaddi kun itti dhaga'amuu qabu. Mucaan kun gargaaramee gammachuun maatii isaatitti nagaan galuu qaba. Rabbiin daddafitti mana hidhaa san keessa si haa baasu. Waan baay'ee qalbii namaa cabsu, waan baay'ee nama rifachiisu. Innuu rakkataadha. Innuu qaama ofii luka tokko ofirraa dhabe kanarrattuu mana hidhaa seenuun baay'ee nama gaddisiisa. Walaakin biyyi nama akkanuma qaama guutuun mana bayanii qaama godoloon rabbiin nama hambisini. Rabbiin nagaan biyya keenya nu haa galchu. Akkuma fayyaa guutuu manaa baanetti fayyaa guutuu rabbi nagaan biyya nu haa deebisu. Wallahi ni'ima guddaadha. Nagaan baanii nagaan qaama guutuu gara biyya ofiitti deebi'uun waa hunda caala. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbi nagaan nu haa galchu. Obboleessa keenya kanallee rabbiin daddafitti gara biyya galchee nu haa gammachiisu. Inshaallah hordoftoota kiyya viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Baay baay hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama harka fuunee isin jecha kan nama argamu mana hidhaa baaraati. Mana hidhaa baaraattiin argama. Akkasuma yeroo baay'eedhaaf egaa sagalee nu taati nabara dhaabbaddaati. Rakkoo kana keessaa ta'u mana hidhaan bu'in yaa Oromoo mana hidhaan bu'in asuma keessaa akka gaditti nabaaf ta'atti yaalaa jechaa tan ture. Haa ta'u malee har'a akkuma taanitti ana rafaa jiruuti kan dhufanii gadi bayitii koruu jattee jirta. Imbaata har'a gadi baata jedhaniituma luba dhufan lubbuun maranii jedhanii bakka waan uffatumayyuu waanuma achii qabuyyuu daddafaniiti kan lubbuutti na godhan akkuma argee walii qabadheetuma bahe. Haa ta'u malee Oromoo kun ammas wanni isin jedhu adara asumallee nama bulchinaa manuma kanaa ganna baasaame wanni haafayyuu yoo haafe manuma hidhaa kana baay'ee namatti ajaan isaa naman teessisu dhugaa rabbii yoo dubbachuu ta'e baay'ee tokko ni ajaa'iba. Farshaa boolii namaaf hin ta'in beere bakka baay'ee tokko ajaa'iba. Wallahi baay'ee tokko ajaa'iba kun akkasii isin jedhaa wallahi haasawallee hedduun naaf galaan yeroo yeroodhaa fi maaliif irra deddeebiin waan ilaalaa jiran fi hidhattoonni warra biraallee injikaa jiru maaliif waan jarri waan rakkatan tokkotti himachuudhaaf ta'e hin bahinne malee inni akkasiin isin jedha galatumaa shirraa godha rabbi rasuuliidhaati akkas nan bulchina ishee akka ganna baasanii isin jedha galatumaa ulfaadha.